University nagi jedhu bakka Haramaa University baay'ee namaaniiti barumsa isiitiin baay'ee barumsi baay'ee cimaadha kana jennaan dhufne jecha innaan tiyyaas bakkaan University kana guutuu arkee ilaaluun qaba jedhin as guute akkasumas garuu sirriidhaan cimaa barumsiidha garuu immoo caalaa nutis immoo saayikooloojii sabaa nu hees jiru jenna jecha baay'ee jabaanneeti har'aas keenya jirra alhamdulillahi immoo bu'aa ba'iin baay'een jiraachuu ni danda'a bu'aa bayii ana keessatti immoo baay'ee dhagaa nutis bakka challenge adda addaa harkaatuma kan ammoo obsumaan bira dabarree har'aas keenya jirra. Milkaa'inni irratti immoo karoora cichoomina mataa keessaniitiin as geessanii waan salphaadhaa miti mee kanaan wal qabatee waa'ee maatii keessanii waa'ee karoora mataa keessanii abdii gaafa ijoollummaa dargaggeessa ammaan tanaa gaafa garuu just namni karoora qabatu bakka kanaan gaa'ee karoorfata achirraa kaasamee waa'ee maatii keessanii waa'ee ijoollummaa keessanii barnoota jalqabaa irraa kaatanii maaliif akka fayyaa akka gattan irraa achirraa haslaa kaanii gaarii. Jira saya kan foto korang hangga yoka toko hangga dia cuma dari saya bekerja untuk timbar deh. Aji ni sederka lama pada itu orang toko hangga sendiri itu. Lama pemain itu mereka ya kita terus pokoknya setiap family lama pemain itu mereka. Aji rakyat mau gak kita segala yang gak kita udah lama. Mana masalah bekerja sederka lama baik itu timbar deh. Aji terlihat sederka sekarang sudah farm bani kalau lama pemain itu mereka. Kapti beres duran kapti beres duran te kapan asenu belum merangkai moga rusak ingin ya terus terus belum moga sehingga ini bodat di challenge bayu yang jatuh nampak kau dan ini tadi belum macam mana nursing di saya sama ini boleh jadi University Arma kami katakan akam tu tim buatan terbani bayi itu sudah malu nama mati Rabbi kita tile lubu nama ni faham tak jamai tahu nama akkam ture dhimma qabxii dhimmi barnootaa dhimmi dargaggummaa yuunivarsiitiin immoo laayifii chaalenjii waa hedduu qaba nu kaasame. Haramaa yuunivarsiitiin bakka akkuma beekamu Haramaa yuunivarsiitiin waa'ee barumsaatiin baay'ee bakka bareedaadha. Waa'ee barumsaatiin eegalee waan inni irraa himu qabu jechuun haalli isii wanni hundumaan hundinuu isidha yuunivarsiitii biraa hojii yoo qabne haala halluu ta'e jechuudha. Kana waan habrallee ijoollee irraa biraatti illee dhageenya waan ta'eef haalli gibbii tanaas bakka baay'ee bareedaadha jechuun. Walumaa galatti gibbiin kun jechuudha. Akka haadha mana keetii jiruuti maaliif jedhee garaa minaamin kana walqixxummaa namoonni ija takkaan waan laatu jecha barumsaa haala gaarii kan iti waa'ee barumsa irratti immoo gaa namni baay'ee hundi biyya danda'a waa'ee barumsa irratti jechuudha. Baay'ee jirti kanatti immoo nutis gaa baay'ee waan ciftee cimtuu nutis immoo baay'ee waan jabaannee qo'anneef kana keessaa baanee akkamitti qo'atan akkamitti dubbiftan tooftaan mataa keessanii maal fakkaatu namni xannoo keessan nu qoodan. Kan bakanya kelas jawatan jauh kelas yang wajib itu kelas untuk anda mesti yang jadi dia orang ini jalan sekarang yang kita jadi tiba tiba ni Arab ni pakai nama sugi bah mana pakai mana lagi jadi ada baru ka dia ada bagi praktik kita anak kan kita cari bagi sama hadi wani ada Arab seperti nabu challenging kan mana mana kapten orang ni dapat ada challenging akkamitti dubbistan maal kaptiin ni dubbistan kapten ni dapat akkamitti kayak gawan ni bayi namu tu maal gawa ajar kamu dulu mudah nora kamu juga amma doisite amma bafta nah kita ajar kamu dulu Brazil di jalan aja so ini supaya berata laki di stasiun aja lektoran ni lektoran nah ibu kata nam ambil sana wani bene bicara nama terkait aja korna aja deh bicara ambil sana itu nah ani biar aku bakal sana ani wani bicara ama baku majal kah kafe mendaki mana nih ini kali bukan itu kan aja dah betul aja dah betul kan bukan unda bicara tu gua haturan tapi tu pun makai satu itu nah kalau challenge nama segala san Antre dabre ba kanjolen faina purani dole wani rajira miti student union rajira sana purani kasin location ni sambut ba ka challenge hoda te sirki fana ba jala fa jira jechun gibbi ka to sontein gibbi alat namni baita fe pula aya wi kani atun mas
magaalaa keessa waan ta'eef sammaas magaalaa keessa waan ta'eef yaatuun suunnamuu waan dhuguma. Hawaasa chaalenjiin guyyaa kanuma malee chaalenjii irra illee Akkamiin qabxii waggaa tokkoffaa akkam ture waggaa lammaffaa akkam ture waggaa sadaffaa akkam ture. Maaltu isin qoree qormaata wal qabatee waan baay'ee chaalenjii. qabxiin waggaa tokkoffaadha. Silkiin jala batee turte beektaa achitti diyaafatan jechuudha. Silkuma kanaa jeetiin bakka xiqqoo shofaa jeeqamee qabxiin ni jala gabbuute sadii torbaan jalqaba sadii torba takkaan fidee. Achi keemmoo simistee lammaffaa immoo karaa sadii saddeetii lamaatiin fidee. Achi keemmoo gizee dhufnu karaa sadii torba gabbuute. Indagana deebitee simistee waggaa lammaffaarratti sadii torba dheeyite. Deebitee sadii torba shan dhuftee. Achirratti immoo amma sadii torba jechuudha dhumaadhaa. Namni milkaa'uu danda'a. Akkamiin namni tokko bakka barbaade iddoo milkaa'uudhaaf fedhii qabaa. Akkamitti achi ga'uu danda'a? Aarsaa akkamii kaffaluu qaba? Barattoonni maali mafa barataa bira wanti jiru? Fakkeenyaaf amma nama tokko fudhattee rakkoon baay'ee sirra ga'uu dandeessi. Fakkeenyaaf amma nama tokko hiyyeessa yoo ta'e saba rakkoolee kanaatiin osoo waan saniif duuban deebiin bakka akka fedhee ga'uu ni danda'a. Garuu immoo sammuu isaa dura saayikooloojii pireparaashinii barbaachisaa miti. Jalqaba waan kana immoo godhuudhaaf jalqaba rakkoon kana namuu yoo dhiise wantichi sannumaafti. Kanaafuu rakkoolee kana hunda wanti hundi dabarte jee sammuu isaa keessa yaadee hanga danda'amee dubbisuu qaba. Waan keessa irraa eegamu jechuudha. Fakkeenyaaf wanni gargara dubbisee ganama dubbisus hanga danda'amee numa dubbisuudha yeroo hunda jechuudha. Waan silaa dubbisanii wal qabatee waan baay'ee dubbisuu. Waan silaa hortii waan si barsiisuu wal qabatee waan islaayidii barsiisaa qofa dubbisuudha miti. Kitaaboleen ni jira miti. Kitaabota kanaas baay'ee dubbisuu. Kanaafuu karaa kanaa milkaa'uu dandeessa jechuudha. Jalqaba irratti immoo karaa kana milkaa'uu wanti si fidu rakkoolee si dhufan san akkamittiin hisaabaa jettee yaaddee rakkoolee san immoo yeroo na bira dhaan jalqabu mayyuu hin qabdu. Akkam laayifiin barataa fayyaadha akkam yeroo ni qaba barataan fayyaadha amma yeroo maa qobeeta laayibrarii hafe bakka dormi kanuma malee yeroo harma si beekta akka tiraangiliiti. Jireenyi barataadha warri fayyaa keessatti warri fayyaa baay'ee biisidha. Asiin bakka KFSN asiin dormiidha laayibrarii bakka. Kanaa jechuun sa'aatiin ati silaa nama hojjan yeroo gumtuun malee fakkeenyaaf yeroo kana caalaa garuu yeroo pirpireejeriin shariikoota dhiiraa simii dhufaa danda'a. Haalota adda addaatiin waan hin taane fa'aadha haaraa adda addaatiin qabamuu simii dhufaa danda'a malee karaa hariiroo faallaatiin immoo warra fayyaan jaallattu jechuun hin danda'amu. Hin danda'amu gin immoo harka irraa caalaatti aan tiyyaan agarree garuu as keessa hangaan jiru kana harka hin beeku. Tiyyaafis agarree namarratti illee waan harka hin beeku hundinuu karaa laayibrarii fiigaa kaan karaa osuma laayibrarii fiiganii yeroo namatti hubaru. Yeroo ni jiru. Biiziidha waan ta'eef ooraalee kanaa jira. Akkam yeroo fayyadamuu jechuun akkam yeroo tokko hiikkaan yeroo irra caalaan keenya hiikkaa yeroo hin beeku. Yeroo hin beeku asirra. Kana maal jettu akkam yeroo maali? Akkamitti yeroo hiikkan? Yeroo fayyadamuu noo maali? Namni kamitti yeroo baay'ee haa caalu namni namootu sa'aatii 24 qaba garuu yeroo fayyadamuudha namoota caalu. Yeroo bira fagaa yeroo jechuun waan qaaliidhaati. Goldee jechuun ni danda'ama. Maaliif jedhee yeroo kanatti yeroo takkatti wanni yeroon tun hin deebitu yeroo ati ammas itti fayyadamuu qabdu itti fayyadamuudha malee yeroo ani booda siin deebitu. Silaaf duuba deebitee nagaa miti ibduu waan hin deebine jecha. Anaa yeroon waan hin deebisu qabu jechuudha bakka. Maaliif jedhee yeroon takka yoo duuba Kalau kita kena semua dia tuan dia, hero tadi mu hal seperti itu. Kayu dia muka betul itu. Karena aku pun dalam nel dia mus hal seperti itu. Hero oso from Malaysian, ada dadat datin. Mana dadat oso jadi oso hero from Gubin, hero seri takat kayu dia mandi dawa itu. Hero sani oso from Gubin, ada dadat datin. Wan tata syariah kod dadat hari kodan oso kana kera dor kani. Hero sani dari simal sedap berarti. Amma fakanya cuma dan ni mar vakat wa murum semua buah singgah senjol itu. Maaf sih wan jolle dulu jutaan akan ini hamil leban as dia ni TikTok lah kali ini as dia ni wan hamil sani capte aja jolle full durang nali hamil sani capte guru mo kon sani pakai jutaan kap maaf sih namu tu wan ada cara ada kada akan aja ni dia ni mo online lah aku jira guru mo kon sami dia mana buat tak buat sani kap wallahi na buang kabu jira buang kam jira so shali kita tamu kan to ko lagun gurama dirgubutan je baye miru jira Kami bi bayi miru jira yero bayi serta beratan. Warre mo kota ko lama kana beratan. Majen baru simbol baga bayi sinjani itu bah dia benis itu kolak. Ya. Mo bayi no mi. Guru mo sila. Na berani tadi. Wan dan dami fakanya mo wan online ati wan fida mujira. YouTube senani wa baru sani. Wa baru search ulani yo fida malmu. Kharabre dad. So yo social live amma fakanya woni butuh gutin fida mana cun seri damit. Guru anggar fida mani jira yero murtani yero sila fritan. Yero sila Firitan yeroo dubbisanii jira miti. Yeroo firitan sanii yoo xiqqoo laalaan rakkoon qabu. Garuu immoo yeroo hunda
laaluun arada wayita titoo fakkeenya tomma keenya arada baay'ee arada hamaadhanni kanammoo ofirraa xiqqeessuu danda'u qaban maaliif yeroo itti fayyadamuudhaan isa kana ofirraa yeroo kudhaaf immoo YouTube seentee waa'ee barumsaa qofa yoo laalte rakkoon qaba. Waa'ee barnoota waa'ee baruu barbaaddu qofa. Waa'ee baruu barbaaddu qofa yoo laaltee murteessitee itti galchitee sarchi gootee laaltee rakkoon bakka bareedaadha akka. Akkami yuunivarsiitiin Haramaa akkami haalli kanniinsa barnoota haala waliigalaa tajaajila kennamu keessattuu barnoonni keessan barnoota gochaatis teoorii qofaa miti irra caalaa hospitaalota deemtanii ilaaltanii piraaktikaali boruu lubbuu namaa nama wallaaltan waan ta'echa teoorii qofa osoo hin ta'e piraaktikaalaan ni baranna asii faanaan ni jira hanga waggaa jalqabaati kana asii ilaalta sammuutu immoo bakka biratti illee deemtee waan as jiruu fi meeshaaleen as jirtuu fi bakka biraan jira miti kanaaf immoo deemtee bakka iyyuu hunda noofanii ilaallee jirra asitti yookaan waan sirraa qabu ijoolleen hin qabu kan kanaan hundi yookaan guutamee jira haalli baruu barsiisuu illee baay'ee bareedaadha asirra hanqina isaanii yoo nagarra asirra kan maaliif wanni hundi bakka bareedaadha haalli guutuu haalli barsiisaa tees akka haalaan itti simatu bareedaadha meeshaalee wanni maateriyaalli hundi nu guutamee jira garuu rakkoon jirtu rakkoo waayifaa qofa gibbii tanatti waayifaan hin jiru waayifaan hin jiru waayifaan gibbii tanatti warri fayyaadha yoo laayibireerii malee hin jiru waayifaan argattu bakka hundatti duumirratti hin jiru waayifaan rakkoo waayifaa qofa qaban malee waan biroon qaban waan biraan qaban hayyee eegaan maasarichi barate immoo karaa illee deemuu ni fedhaa jechuudha garuu immoo haalli barumsaatii fi akkaataan nuti barannuu fi haalli lafarra jiru garuu xiqqoo wal faallaa beektaa haalli itti barannu akka meeshaaleen wanni nuti barannu as jiraachuu dhabuu dandeessi hin jirtu irra caalaa wanni nuti barannuuf akkaataa nuti barannuuf akkaataa alatti ala baranna malee akkasitti miti kan barannu garuu immoo xiqqoo wal faalleessa haalli itti barannuuf haalli lafarra jiru xiqqoo walitti maal ishee wanni nuti barannu waan alaa wanni meeshaaleen nuti barannus wantichi hundi waan irra caalaan as jiru ala jira garuu immoo waan san garuu nutis gaa ni beeyna garuu as hin jiru malee ni beeyna beekoo ni beeyna garuu naamusin san immoo asiin ka'uu raawwatanii baatanii maal yaaddan uummata tajaajiluudha. Uummata tajaajilu osoo uummata waan ija garaagaraatiin ilaallee uummata keenya ol qixatti tajaajiluudhaaf qophaa'inee jira. Maaliif garaagarummaa namni hundi gara walqixa waan ta'eef nama kana immoo haala sirriitiin tajaajilamu yeroo inni dhufeetti tajaajila kennuufii qabna tajaajila gahaa jechuudha. Maaliif sana duras appaarenti gisee baanu immoo waa hunda dalagaa turree miti kanaaf hundis ammoo qophaadha jechuudha dalaguudhaaf. Barnoonni bahiinsaa yookaan egziit egzaamiin akkam? Bareedaadha waan jedhu. Meeqa fiddan? Ani 66 maaliif fide? Qaba barana wantichi baay'ee ni cime akka duraan itti miti. Ni cime. Dubbisaa turre. Garuu immoo egziitiin ammaa daran akka dubbisni nu goote. Bakka ittiin isin geechuu barbaada. Milkaa'ina kanaaf immoo eenyu galateeffata? Milkaa'ina kanaaf immoo jalqaba irratti rabbimaan galateeffadhaa itti aanee warra keenya akkasumas obboleeyyan kiyyaa hundinuu galateeffachuun barbaada. Warra na gargaaran hundinuu galatoomaan jedhaani. Kanumaan daawwata. Yerootiin kiyyaas warra barnee hundaanuu bakka itti isin hiikee kan goraa jedhaadha. Dhumarratti dhaamsi dargaggootaaf dabarsu ni jira. Dargaggoota irra deemuudhaaf barattootaaf hundumaafuu gorsa wanti silaa beekamu qabu akka reefu itti isinitti namni keessi dabre yeroo gorsanii bareeda. Kanaafuu dhaloota maal gorsita barnoota wal qabate? Barnoota wal qabate dhaloota ol deemu rakkoolee isin mudate hunda obsaan dabarsitanii hayyoo yaaddisan bakka akka ga'uu dandeessan rakkoo hunda kanaafuu rakkoo hunda obsaan dabarsitanii waa hunda obsitanii dabarsitanii immoo kaayyoo keessan dhugoomsuu qabdanii jaadhaan.